Naganya dursu kam jirtan kabajamtoota raawwattoota OMN oduu gaggabaaboo guyyaa kanaaf qabanii dhiyaanne sanitti himnaa Muhammad Fantaalleetiin. Wajjirri kominikeeshinii godina Wallagga Lixaa aanaa Boojjii Dirmajii opereeshinii farra riphee lolaa adeemsifameen harroota 17 harka waraana bilisummaa Oromootii baasuun akka danda'ame dubbata. Ijaanachi gaafatama wajjira bulchiinsa fi nageenya aanichaa saajin wayyeessaa addunyaa obeeffachuun waa'ee duula harroota gadhiisise wajjirichi kan gabaase. Marsaa hawaasaa irratti mootummaan qoosutti jira jedhamuun ijoo dubbii ta'ee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo mootummaan waraana nu dadhabee duula maqaa balleessitti jira jedhe. Ijoo keenyaan godina Shawaa Lixaa aanaa jalduutti waboon warra maqaa isaa dhahatee uummata saama fi dararaa ture qabee hawaasa fuulduratti dhiheesse. Waboon akka jedhetti warri kun waraana bilisummaa Oromoo maqaa dhaatu malee waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo wayituu hin qaban. Namoonni uummata fuulduratti dhihaatan warra saamicha yakka gudeeduu fi kanneen biroo dalaganidha jedhame. Hooggansi waraana bilisummaa Oromoo naannoo sanaa warri maqaa wabootiin yakka dalagaa jiru waraana bilisummaa Oromoo taane warra mootummaan bobbaasee fi yakkamtoota faayidaa dhuunfaa fi yakka dalaganidha jedhe. Namoota akkana uummanni waraana bilisummaa Oromoo naannoo isaa jirutti akka saaxilu dhaamanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa guyyaa gootota Oromoo sababeeffachuun waraana haaraa leenjisee eebbisiisuun dhagame. Dirree kibbaatti bakka hirmaannaan hawaasaa bal'aan godhametti yaadannoon gootota qabsoo keessatti kufaniif taasifameera. Faaruun alaabaa fi gootota hawwisoo waraana bilisummaa Oromootiin dabalamuun dhihaateera. Waboon wayituma kana humna haaraa leenjisee kan eebbisiise yommuu ta'u qabsoo finiinee sadarkaa olaanaarra gahee xumuratti gochuuf gahee guddaa qabaata jedhe. Hayyuun seenaa Profeesar Isqeel Gabbisaa siyaasaan ganamuun dargaggoota Oromoo qabsoo nagayaa irraa hidhannootti bobbaase jedhan. Profeesar Isqeel Gabbisaa xiinxala Addis Istaandaard irratti barreessaniin waraanni Oromiyaa irratti mootummaan baname tumsa humnoota hedduu qabaa jedhan. Kaayyoon waraana bilisummaa Oromoo mirga hiree ofii ofiin murteeffachuu gaaffilee hunda of keessatti kan hammatee fi mirga mootummaan kabajuu qabu akka ta'e waboon ibsee jira jedha xiinxalli kun. Godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa ammayyaatti gochoonni hammeenya uummata nagaa irratti humnoota mootummaatiin raawwatamaa jiraachuun dhagahame. Akka jiraattonni OMN tarreeffamanitti sibba kana ganda karaa bulaa jedhamutti humnoonni mootummaa dargaggoo Alamuu dhaabbataa jedhamu maqaa waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhataa qabdaatiin maatii fi uummata fuulduratti rasaasa rukutanii ajjeesan jedhu. Maqaa waraana bilisummaa Oromoo hidhataa qabdaniitiin dargaggoonni baay'een hidhamaa jiraachuu fi barsiisota dabalatee ogeeyyiin fayyaa akkasuma namoonni hedduun hidhaatti guuramaa jiraachuu himaniin. Kana malees humnoonni kunneen buufata fayyaa uummanni itti tajaajilamuu fi manneen barnootaa akkasumas manneen jiraattotaa baay'ee barbadeessaa akka jiran jiraattonni dubbatanii jiru. Oromiyaa keessatti saamichi caasaa bilxiginnaatiin raawwatamu hammaatee jira jedhame. Keessattuu saamichi magaalota naannoo Finfinnee keessatti lafaa fi dhimmoota lafaa wal qabatan irratti taasifamaa jiru baay'ee addeessaa ta'uu himan maddeen keenya magaalota naannoo Finfinnee. Akka maddeen keenya jedhanitti caasaan bulchiinsa bilxiginnaa garee adda addaatiin ijaarame maqaa qotee bulaatiin lafa saamaa jiraachuu lafa tokko irratti ragaalee lamaa fi isaa ol qindeessuun qabeenya nama dhuunfaa saamaa jiraachuu maqaa investimentiin namoota eenyummaan isaanii hin beekamneef lafti hektaarri hedduun kennamaa jiraachuu eeranii jiran. Kana malees maqaa jiraattota magaalota kanneen lafti bal'aan dargaggootaaf kennamuuf qophaa'e karaa ifan taaniin qaamota eenyummaan isaanii hin beekamneef qajeelfamaan ala hiramaa jiras jedhan jiraattonni. Gochaan kun laga Xaafoo, laga Daadhii, Burraayyuu, Sabbataa, Sulultaa fi kanneen biroo keessatti raawwatamaa jiras jedhameera. Ijoo keenya xumuraatiin waraanni Eertiriyaa gara daangaa Tigraayitti socho'uun dhagahame. Yeroo dhihoo asitti waraanni mootummaa Eertiriyaa gara naannoo daangaa Tigraay waldaangeessutti siqaa akka jiru maddeen oduu garaagaraa gabaasaa jiran. Akka maddeen oduu kunneen jedhanitti loltoonni mootummaa Eertiriyaa kumaatamaan lakkaa'aman daangaa Tigraay waldaangeessuu fi lafa Tigraay kan armaan dura qabatanii turan keessa qubsiifamanii jiru jedhame. Waraanni Isaayyaas Afwerqii Tigraay gama kaabaa, kaaba bahaa fi kaaba lixaatiin lafa Tigraay humnaan qabatee jiraachuutu himama. Sochii waraana mootummaan Eertiriyaa sibba kana taasisaa jiru ilaalchisee humnoonni Tigraayis ta'e gama sirna Isaayyaas Afwerqii hoogganuutiin wanti jedhamee jiru. Ijoon keenya kana fakkaataa tokkoon tokkoo oduu keenya ijoo kanaa bal'ina isaa oduu keenya hidhilee keessa argattu yeroo gaarii qabadha.